jira please maqaa ilmaan keetiitiif jecha waan gochuu qabdu doskii godhii jedheen si galee ragaa qabatamaa yoo ati natti fidde waan feete godhii naan jedhe ragaa qabatamaa waan inni godhaa jiru isatti illee agarsiisee shee awwalitti illee agarsiisee si galee ani gocha ati godhaa jirtu kanaa miti kana aarsen jedheen ani aarsaa meeqa kaffalee baddaa sana keessaa baraha sana keessaa bineensa sana keessaa biyyatti si baasee akka ati dhuftuttiin si godhe ati sammuun kan kee maaliif waan biraa si yaadaa dhimma ilmaan keetii kana hin yaadduun jedheen malee ani fuudhii hin jenne dhiisii hin jenne keeniyaallee waliin deemna naan hin jenne ofii kootiifaniin keeniyaa deema jennaan ilmaan as jirti an asin jira keeziin keenya asii galfanne malee keeniyaadhaan hin galfanne yoo jireenya ilma namaa ka jiraannu taate aarsaa kamuu kafali kaayiroo kanatti deebiiti dhimma ilmaan keenyaa nuu sirreessi malee keeniyaa maaliif deemtaa hin jedheen si galee lakkii an keeniyaa deemaa naan jedhe jennaan naayee egaa keeniyaa deemte gaaniifati maal walirraa qabnaan jedheen si galee maaliifi dhugaa jirtu an awwaaluu hin barbaadu ati egaa keeniyaa deemuu barbaadde keeniyaa ammootu waliin deemna naan hin jedhe kophaa kiyyan deemaa naan jedhe keeniyaa ka waliin deemu situ natti hime malee isaa miti si galee jaartiin kee as jirti ilmaan kan kee as jiranii achi deemtee maal gootaan jedheen ani guyyaa tokko na hiiki jedhee hin beeku guyyaa tokko ammoo fuudhi jireenya kan kee dhuunfaa jiraadhu jedheen iyyuu hin beeku gonkuma ofuma isaatii jireenya kiyya dhuunfaa keessaa sillee ilmaan illee baasee jira naan jedhe mana ammootu an ilmoo kiyyaan kakadha akka inni mana qabu jechuudha sijjaan marman guddoon yoo hojii dhabee hamaan mana qaba jedhee deemee anaa ragaa naa ba'a ofii keetii fuyyuu ragaa baatee jirta akka fuute si galee miti ammoo ka inni maaliif siraa isa baatti illee hin himne naan jedhu siraa isa baatti hadhaa miti kan hin hime si galee hawaasa irratti wanni nan baasee fi dhimmi keenya dhimmi kiyyaaf dhimmi isaa hawaasa irratti dhumachuu qaba gaafa inni jireenya isaa keessaa na baasee baatii afur guutuu anan bar ani yoo hagam tokko isa zallame bar asli yoo hagam tokko isa balleesse hagam tokko yoo sagalee kiyya dhabe bar ilmaan isaa dubbisuu qaba bar mee amaan guyyaa tokko an ilmaan kana haammadhee ciisee beeka ilmaan kiyyaa guyyaa tokko mokoroonaa dhaabee beeka yookaan xuunxoo jaraa dhiqee beekaa jedhu guyyaa tokko yuutuubiidha jecha sunuu bara 2020 lama reefu argadde kaameraadhaaf jecha shaaworii seensisee si galee xuunxoo isaanii dhiqe malee guyyaa tokko ilmaan kiyyaa wajjin ciisee jaartii Tolfama wajjin carraanuu kennitanu. shaayii dhaabee fi jira haa jedhu. Carraanuu kennitanu. Nurraa dhaabsitanii siifanii. Hayi. Ashaangulliitti lama walitti naquu dhumnenu. Wanni nuti afaan dheeffachuu jedhee fuudhinaan jecha akkasii ilmaan kanarra Oromoonni sinaa tokko malee. Kaleessas ilmaan kana aarsaa kaffalee mee guyyaa tokko amaana ijoollee kiyya shaaworii seensisee. Onni keenya waladda akkaataan nuti naan waladda hangaasana yaadachuu. Jara akkasitti warra warra deebitee kee maan guddummaa maali teenyanu. Siifan duraa miutii qabattamoo dhiibnee nagara kooti. Okay, 1 minute ayyaa daqiiqaa tokko. Wallahi bita. Wallahi. Miutii qabadhu yoo kabaja qabaanne. Yoo kabaja qabaanne. Waraabamuu malee waa tokko faayidaan qabu. Gaheen inni ilmoo isaatii godhe hin jiru Oromoon hin miidhame ilmoon kan koo kaleessas kophaa kan koon guddisee as taate ammoo yoo ati gabbaatee hawaasa Oromootti himatte dhagee la'annin bu'a dhadhaga yoo hawaasa Oromootti himatte mube namni kun jireenya isaa keessaa na baasee jira barakinaan fuula keetti naqa kanaan jedhan gabaasa barakinaan fuula keetti naqee fuula kan kee balleessa gabbaiti ummata Oromootti himan ummanni Oromoo homaa naan godhu kanaan Maale dubadhu wannoo deebisi akkan jedhe dhaggeeffadhu Dr. Asli. Waa ijoollee kana namni jalqaba dhaqee kosokkosee gadi baasee jedhe si har'a ga'aniiru. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf amaanis ta'e siifanis ta'e elaa kuduwan kan na waamee jedhe rakkoo natti himaa ture siifanii dhugaadha wajjin beeloftee sija kan argeera. Dhannee ilaalaa turre amma dandeenye kairoo teenyes jechuudha. Har'a afaan damma dibanne yookiin dubbii taanaan ittiin galle. Kaleessas dhannee ilaalaa turre bakka rakkinaatti amma dandeenye jechuudha. Amma immoo
Jaraamiti nuyyuu gatiitti kaffallee irra ijoollee kanatti doktor bareechiti yaadu wayfansiin jedhe. Jaraamiti nuyyuutti kaffallee ummanni iyyuu gatiitti kaffalee irra ijoollee kanatti. Dhugaa rabbi jechuudha. Amma ijoollee abbumma ijoollee gatiinitti kaffalamee hadda ga'ani. Asirratti ba'amee miidiyaa irratti doktor. Akkas sila bayyana bakka dubbatame miti. Erga gatiitti kaffalanii hadda ga'ani hin jedhan immoo. Amaan gaafa qobaasaa akkanitti jiraataa turre ati sin beekta ani nan beekaa walumaan beenna wanni dhokotu hin jiru jechuudha. Haaraa miti no. Siifaniin illee akka ta'e miizee koo turte yeroo diyaasporaa wayii alaa buufadhu hin beekta miti doktor. Siifan kun miizee kooti gaafa sana. Diyaasporaa Ingilizii irraa buufadhu sana. Dhageessee yeroo sana wal beenne jechuudha yeroo namni jaram beenne wayii wal beenna durre jechuudha. Har'a immoo rabbii walitti jala dabale yeroo sana jireenya mataa keessanii bashannantanii jiraataa turtan. Erga wal buutanii immoo wal malee jettanii miila wal keessa baafattanii harka wal keessa baafattanii jiraataa turtan. Har'a immoo rabbiin ilmoo shan sinitti kenneera. Ijoollee kana jiraachuu barbaaddu moo jiraachuu barbaaddu xiyyaa kellan jara kanarraan immoo dhageeffadhu doktor. Ijoollee kanaaf qat jedhanii jiraatu moo hin jiraatan? Hin jiraatu yoo ta'e wal fuudhan hadda ga'an rabbi ijoollee shan fuudheetti kennee bara namni ilmoo tokko yaa rabbi naa kenni jedhee indaaqqoo hoolaa qabu. Dhimma jaartii waan ta'eef booda dhumara seentani. Sabriyyee amaan deebisi. Bara namni hoolaa masgiidatti kennee zabbii kennee sangaa kennee yaa rabbi ilmoo tokko naa kenni ilmoon dhabe jedhee rabbiin kadhataa jiru. Rabbiin ilmoo shan bakkatti kennee fi tokko irraa fudhatee afur guddifatanii haddaan ga'anii ka'anii akkasitti gadi ba'anii akkana gooteetti goojjoo marqaatiin na tume akkasna godhe haala qabbalim gara gootiin hin fuudhaan doktorasti. Ifa mana godhin. Sammuun na dhiyeeraan. Dhageesse? Kaleessas dubbataan ture bakka ta'etti ati hin argine. Har'a sanumaan dubbadha. Araaramanii dhageessa? Xiiqii dhiisanii ijoollee kana kaleessa doktor gaafa manni koo gubatu yaadatta? Gaafa ati maslaalii fiddee dhuftu mana lammaffaa san maalirra ture quba qabda miti? Taa'ee kadhaa jaraarra ture. Birrii viizaa sana dhaggeeffadhu doktor. Dhageesse? Birrii viizaa sana jiraa kadhachuutti. Geema tumureen siifaniin gastiira galfadhee taa'aara manni gubatee jala. Gidduu sana wallaahi billaahi imma amaaniif imma haala shareef abbaa shareef Maarqos birrii walitti qabee waliin qabamee minaamin waadanuu jira. Uummannis agalatoomu ishii jedhee birrii kenne. Amma uummata kanas gaabbisiisuuf deemu ijoolleen kun. Kanaaf gaafa sana nama caalanii wayiin caalanii jenna miti kan namni waan qaburraa waan guduunfate irraa kennaa ture doktor. Ijoollee kanaaf nuyyuu gatii amma kana kafallee jarri immoo haadhaaf abbaadha waan ijoolleen kun taatu hin beekamu. Galee ammas ciniinnadhaaf bulchuu si nafe ijoollee kana baafadhaa. Qiyaaman gadi bu'ee jinniin gadi bu'ee dhugaa jirtu sitti makunoo doktor sitti guutu ati kayroorraa yoo amaanii jiraatin qoyi. Nan dubbadhaa gadhiifama. Anaan akkasitti dhugaa kiyya na jala awwaaluu jirtan dhugaa kiyya na jala. Wallaahi bira awwaalu wala sii wala hamaa amaanii nageeffadhu siifan amaanii siifan kilmaa tokko arrabni koo hidhamu. Amaanii fedhamini wanti jedhu hin jiru haasee eegeeffate inni bu'ee miti na dhage. Mucattiin nama kabaje. Mucattiin nama kabaje. Isinitti dhaggeessisu na dhaggeeffatu. Usi dura. Usi Qorraafi bokkaa keessa hojii nagee gaafataa ture abbaa manaa keessa joote dhukkuma irraa dhufe jechuudha. Doktor Asli waa tokkitti sitti himu yaada. Maa isinitti mul'anne nama dhufee ragaa isinii ba'e isin akkamitti irraa shaffanuu barbaaddan nama dhufee. Waa'ee warratti galle. Waa'ee warratti galle. Ijoollee kana laafsu. Waa'ee ijoollee dubbataa irraa boodan taatee dibitteeruun daawwaatti mubaarii keessatti na dhufti. Dhageessaa karaa biraatti dhufte immoo. Tasgabbaa dhaggeeffadhu. Ana boleessa keeti. Dhaggeeffadhu doktor. Waa'ee bulchuu amaan siifanii ilaalaa. Amaan siifanii ilaalaa warra irratti fuudhe taanaani yeraasu guddaa inoon jedhan immoo. Ana yaada gootii barela. Dhageesse? Guddaa isaati. Mucaan kun immoo haati shanee kun ijoollee kanatti gatii kafalte. Ijoollee kanatti dhiisi. Ija rabbinaa kenneen kana arge doktor. Mana hidhaatti deddeebitee isa siin ifatamaa anu dhaqee ifatamee doktor. Mucaan argee tokko hojii dhaqee ilaalee ifatamee haga dhaqee gaabbee dhaqee ilaaleeni amaaliin. Jaalachaa'eenis
gatii guddaa kafalan ijoollee kanaaf jedhu dura. Abbummaan amaan ijoollee kanaaf kafale guddaadha. Haadhummaan siifan silaa waa'inaadhaan dubbatamu. Waa'inaadhaa gonkumaa hin madaalamu amaanii walitti madaalu kan siifan. Erga hadda gaaniin jedhe waa tokko weensitti magaalaa. Doktor siifan ijoollee kana fudhattee gara Kaanaadaa deemtu hin jiru biyya Ijipti keessatti jala muriiti. Tokko qabadhu. Qabadhu. Amaanis immoo biyya Ijiptitti deebi'ee abuutu waan dubbadheen deema. Biyya Ijiptitti deebi'ee abadan wallaahi guyyaa lama hin jiraatu. Karchallee kana waan argine banne beenna kanaan dura. Eessaan isa galu eessaan amaan biyya Ijiptitti deebi'uu hin danda'u. Amma ashaaraan irraa ka'utti. Baaftuun jiru maa inni? Ijoollee kana dhamaasuu dhiisanii. Ijoollee kana of qabanii. Amaanis yoo fuudhe yaa siifu dhaggeeffadhu. Yoo fuudhe dantaa isaati jedhiiti. Ciniinnattee adda keessa ijoollee keetiif. Ijoolleen kee kun ijoollee qalbii miti. Ijoollee namni bakkeetti hawwudha. Erga haadhummaadhaan gatii kanatti kafalte ijoolleen kee kun gara Kaanaadaatti achi baanu babooleem. Birrii ispoonsaraa sana yoo jala jiraatte Abdul uummata Oromoo irratti asitti kenne kunoo Dr. Asliin ni jira. Siifanittis hin kennamu. Amaanittis hin kennamu. Yoo ijoolleen kun hin baane wallaahi billaahi seeraanis uummata irrattis isin hin gaafadha jechuudha. Maallaqni kun maallaqa uummanni Oromoo ispoonsaraa kennedha. Lasii mana eessatti ijoolleen itti nabaatu. Yoo abbaanii faatu walii qabanii boqolan hambisuu barbaadan ijoolleen itti nabaatu birriin siifan itti kennamu hin jiru. Birriin sun mormanni itti malee birriin amaan itti kennamu hin jiru. Kan ijoollee daa'immaniiti. As raggicha dhagaa jechuudha. Anatu ijoolleen birrii amma rakkoo jiru maal beekamu bee lola jaraa argineemi. Ijoolleen kun ijoollee Oromootimi hawaasa kana bira dhaabateemi. Igalee miti hawaasa kana bira dhaabateemi. Faayiliin amaan irra jira. Ijoolleen as jirti. Birrii hin kennan. Ijoolleen birrii hin kennitu. Yeroo lama gaafatamee bar birriin kan ijoolleetti amaan illee fuullee waa irraa qabu jeeri fakkeenyaaf. Gizee isaa wal lola. Amma akkamitti